hiddi gurte gurti ho warra gadale lo dirsa si gababu kana sani le jaisa si gababu abonange gada ho ala la san e kawe ho la muuxannoo maal barannarraa haaromsa gadaa jaarraa 16 kan jedhu wanta gaditti tuqameen barachuu dandeenya jedheen ilaala. Tokkoffaa Oromoon akka Oromootti akka uummata tokkootti obbaraa turuusaa. Obbaruu caalaa immoo dhimma mataa isaatii dhimma biyya isaatii irratti yaada kennachaa of tiksuudhaaf qophaa'uusaa fi of ijaaree diina ofirraa dhowwuusaa ta'uu kana barannaa. Lammaffaa marii jaarraa 16ffaa kana keessatti kan ji'a 6 ta'e keessatti akka Oromoon mareedhaan ol duukaa national interest yookiis immoo dhimma biyyaa irratti ol duukaa murteessan baran. Sadaffaa akka marii kana irratti Oromoon waan guguddaa baay'ee murteesse waa'ee eenyummaa isaatii irratti, waa'ee lafa isaatii irratti, waa'ee biyya isaatii irratti nyaabii karaa hundumaatti yaa'ee isa saamuuf jennaan ofirraa dhowwuu akka hin danda'e. Har'a of gaafanne Oromoon maajjiin of qabnee ilaalle Oromoon ammaa dhuguma amma abbaa isaatiif haadha isaatii durii gaa kan jedhu gaaffii namatti kaasaa. Arfaffaa Oromummaan maal akka ta'e uummata beeku ture. Baay'ee nama dhiba. Jaarraa 16ffaa keessatti uummati tokko utuu indaastirii hin qabaatiin, utuu teknooloojii baay'ee hin qabaatiin akka uummataatti of beekee sabboonummaa isa jennu kana nama dhiba. Tiyoorii sabboonummaa baay'een baradheeni baay'een barsiises waa'ee Oromoo kana naa kaafte baay'ee nama dhiba. Yeroo sanatti sabboonummaa qabaachuudhaan uummata Oromoo diina isarratti marsee isa fixuuf ka'e wal duukaa dhaabbatee akka uummataatti jiraachuudhaaf falmachuu danda'uusaa. Kun waan salphaa isinitti fakkaatin yoo uummata Oromoo irraa jiran of qabdee ilaalte wanti guguddaan kun waan cimaa ta'e nutti agarsiisa. Gaafa sanaa abbaan gadaa marii sana geggeessaa ture Walaabuu Juloo jedhama. Gaaffii kanaa gadi gaafate maal taana badiisi guddaan nurra ga'ee jiraati maal taana gaafate. Marii kana warri hirmaachaa turan immoo biyya Oromiyaa hundumaarraa dhufanii waliin mari'atanii murtoo jajjabaa kanaa gadi dabarsan. Tokkoffaa nyaabii Oromoo eenyuudhaan kan nu balleessuu barbaadu, kan nu ajjeesuu barbaadu, kan lafa keenya fudhachuu barbaadu, kan amantii keenya diiguu barbaadu eenyu jedhaniitu murteessan. Akka kanaatti nyaabii warra impaayirii kiristaanaa ijaaruudhaa fi warra impaayirii islaamaa ijaaruuf ka'ee Oromoo akkuma sila dhagaa turtan Oromoo garba godhachuudhaan lafarraa fudhachuudhaan saamaa warra turan diina Oromoo jedhanii murteessan. Nyaaboti kun immoo nyaaba salphaa miti nyaaba eenyummaa Oromoo balleessuuf, aadaa Oromoo balleessuuf, amantii Oromoo balleessuuf, sirna gadaa balleessuuf fi biyya Oromiyaa nurraa fudhattee dhufee fi dubbiin salphaa miti waan hamaan nutti dhufe kun waan jireenyaati. Yookiin hin badna yookiin hin jiraannaadhaan. Yommuu ilaalaa waan darra nurra ga'aa jiru wajjin waggaa 500 booddee dhuguma diina alaa komannaa waan nun hojjennuunis ta'uu danda'a waan baay'eensaa har'a waanuma jaarraa 16ffaa keessatti ta'etu deebi'ee nurra ga'aa jira. Har'a waan of gaafachuu qabnu dhuguma nuti akka warra keenya duriitti akka abbootii fi haadha keenya duriitti guutummaa Oromummaa qabnaa jennee of gaafachuu qabnu. Kanarratti rakkoo kana hiikanii rakkoo kana qoratanii olitti himanii hin dhaabne akkamittiin furmaata argannaa jedhaniitu
rakkoo kanaaf immoo attamitti furmaata arganna kan jedhu murteessan. Tokkoffaan jedhani jaarmaa cimaa uummata Oromoo mootummaa cimaa qabaachuu qabaadhaan. Mee ol gaafadhaa dhuguma uummata Oromoo waa'ee jaarmaa cimaa qabaachuu kan jedhu mataa keessaa qabaa baay'een isaa har'a of gaafachuu qabna. Dubbii salphaa miti. Jaarmaa jechuun maal jechuudha? Biyya lafaa irratti kanuma humna qabutu mo'a. Jaarmaan namni mo'uu danda'u nama tokkoon utuu hin ta'in jaarmaadhaan kan ijaarametu mo'a jechuudha. Egaa of ijaaranii booddee nyaapha keenyatti ofirraa dhowwuudhaaf mootummaa cimaa mootummaa sirna gadaa irratti hundaa'e ijaarraa jedhan. Itti aansee mootummaan kun immoo aangoodha kan inni turuu danda'u sirna loltuu cimaa yoo qabaate qofaadhaan. Sirna kana jabeessuudhaaf immoo uummata loluu danda'u. Keessumaa qeerroo aruudhaan karaa polootikaa barsiisuudhaan karaa qorqalbii ijaaruudhaan akka isaan itti lolan tooftaa lolaa barsiisuudha jedhan. Achuma itti aanee uummata tokko keessatti waa'een hafuuraa yookiis immoo waa'een amantii dubbii salphaa miti. Yeroo sanatti Oromoon hoogganaan amantaa Oromoo Abbaa Muudaa jedhama. Abbaa Muudaa kana biratti warri karaa hafuuraa karaa yookiis karaa amantaa uummata Oromoo keessa adeeman gara Abbaa Muudaa akka isaan dhufan jiila akka isaan godhan waggaa 8 isa bira dhufanii maal fudhatu maal itti manni immoo warra nama miidhan diktaatorota Oromoo keessas haa ta'u biyya alaas haa ta'u sirna gadaa jala warra hin deemne hoogganoota kashalabboota kan nama miidhan jala hin deeminaa. Sirna gadaa abboomamaa jedheetu barsiisee gadhiisaa isaan immoo deebi'anii lafa deebi'anitti lafa dhufanitti deebi'anii waa'ee hafuuraas waa'ee amantiis waa'ee sirna gadaas waa'ee sirna dimokiraasiis uummata Oromoo barsiisuu jechuudha. Murteessan itti aanu maali? Waggaa 8 keessatti duula buttaa tokko gochuu qabnaadhaan. Duula buttaa kun maaliif godhamaa? Lafa waggaa 96 fudhate biyya Oromoo sarara jennu kana Oromoo kaantirii jennu har'a Oromiyaa isa jennu kana 1522 1618 gidduutti deebisanii ijaaranii biyyi kun deebitee akka biyyaatti ijaaramtee biyya walabummaa qabdu taatee jaarraa 16 jaarraa 19 walakkaatti namni irratti Oromoo irratti alagaan aangoon qabaatin ummati Oromoo walabummaa qabaatee bilisummaa qabaatee biyyi isaa walabummaa qabaatee jiraachaa ture jechuudha. Egaa yeroo sana Oromoon walabummaa isaa dimokiraasii dhugaa isa walqixxummaa karaa dinagdee karaa ikonoomii yookiis karaa hawaasaa bilisummaa guddaa qabaachaa ture jechuudha. Har'a yoo gaafanne biyyi lafaa hundumtuu sirna akkasii qabaachuudhaaf wallaansoo qabaa jira. Sirna ajaa'iba garuu teessee ulaaltu. Sirna walqixxummaa dimokiraasii qabu, sirna walabummaa biyyaa qabu, sirna uummati Oromoo uummati nagaan jiraatu ijaarrachuudhaaf warri westii kunillee rakkoo akkasii keessaan bahin jiru. Dimokiraasii igaaliteedhaan dimokiraasii dhugaa kan nama hundumaa gargaaru inni ijaarratin jiru. Yeroo jaarraa 16 keessatti uummata Oromoo kan ijaare. Dhugaadha teknooloojiidhaan baay'ee hin deemne ikonomii isaanii baay'ee hin guddanne garuu waan qabaniin walqixxummaadhaan nagaadhaan gammachuudhaan jiraachaa turan jechuudha Oromoon maqaa jaarmaa cimaa qabatanii fi sirna gadaa waan qabataniif. Har'a inni laalle egaa isa duraa kana qabnee har'a inni laalle Oromiyaan akkuma beekamu koloonii jala jirti sirna shororkeessummaa wanta hamaa baay'eetu irra ga'aa jira. Waan haasaanin iyyuu fixan miti. Kun immoo kan inni irra ga'aa jiruu fi mootummaa loltoota mootummaadhaa fi humna nafxanyootaa hundumaanii uummata Oromoo dinagdee isaa saamamee namaan gadi ta'ee baay'ee miidhamaa jira. Gaaffii guddaan of gaafachuu qabnu maaliif uummati guddaan ammana ga'u rakkoo isaa hiikkachuu dadhabee sirna akkasii kana keessatti rakkachaa jira kan jedhu.
deebisuu danda'uu qabna. Uummata Oromoo irraa badiisarraa waan guddaatu irra ga'aa jira. Uummata balleessuudhaaf itti aggaamamee jirudha. Uummati Oromummaan akka guddanne har'a caccabee iddoo biratti caccabee uummati Oromoo baay'eedha akka tokkotti of ilaaluu dhiisee ganda gandaan of ilaaluu keessa galee Oromummaa kan jedhamu baay'ee laafee bishaan itti nam'ee jira. Of gaafachuu qabna dhugaadha kun. Kanarraa kan ka'e uummata Oromoo mootummaa hin qabu. Mootummaa sobaa irratti ijaaranii maqaa Oromoodhaan uummata Oromootti taphachaa jiru. Nuti akka warra keenya durii jabaannee waa gochuu hin dandeenyu. Kanaaf gaaffii guddaan Oromoo irra jiru akkamittiin Oromummaa kana deebinee ijaarraa? Oromummaa isa uummata keenya ijaaree tokkummaa isaa jabeessee ijaarree sirna Itoophiyaa keessumaa ilaalcha Itoophiyummaa kan jedhamu kan Oromummaa diigee Oromummaa balleessee Oromummaa humna hin qabne godhe akkamittiin ofirraa balleessinee Oromummaa deebinee ijaarree jaarmaa cimaa ijaarannee hooggana cimaa hooggana demokraataa ijaarannee bilisa obbaafnee akka keenya warra keenya durii caalaatti buluu dandeenya kan jedhu gaaffii guddaadha. Kana deebisuu danda'uu qabna. Gaaffii kana deebisuudhaaf abbootiin keenya yookiis immoo hiriyoottan keenya waggaa 60 keessa jaarmaa ijaarratanii jaarmaa akka Macaa Tuulamaa, jaarmaa akka Adda Bilisummaa Oromoo, jaarmaa akka Loltuu Oromoo Olaa ijaaranii carraaqii guddaa godhaniiru. Garuu ammallee waan barbaadu hin geenye jechuudha. Maaltu nurraa irratti kan jedhu gaaffii deebisuu qaba Oromoon. Ammallee jaarmaa cimaa kan uummata kana olitti hidhee baay'anii means necessary waan barbaachisu hundumaan kun waan baay'ee involve godha. Uummata kana ol duukaa ijaaree luuccessee akka isaan akka abbootii isaanii duriitti ka'anii lollatanii bilisa ba'an gochuu kan danda'u jaarmaa akkasii hin godhatin hin horatin jirra. Waan baay'ee carraannee jaarmaa qabna dhugaadhaa garuu wanta baay'eetu keessa hafee jira. Kana deebii gochuu danda'uu qaba Oromoon. Waan jaarmaa cimaa wanta dhabneef uummata keenya gar tokkotti luuccifnee akka isaan qoraan namaa ta'uu dhiisanii namaaf meeshaa ta'anii namni abidda godhatee qubeeffatee lafa isaanii irraa fudhatee nyaata waan isaan qaban irraa fudhatee akka hin taphanneef maal gochuu qabna kan jedhu gaaffii guddaatu Oromoo irra jira. Kanaaf keessumaa nyaaphi keessaa warra ilaalcha Itoophiyummaa fudhatan nafxanyaa warri ta'an warri polotikaa Oromooti daldalan warri Oromoo doomekatti ciran hojii dhimma isaanii ittiin bahuudhaaf Oromoo keessa rakkoo guddaa gashaa jiran. Kanaaf Oromummaan Oromoota warra Oromootti taphatan maqaa Oromoo fudhatanii garuu sirna nafxanyaa fudhatanii nafxanyaa ta'anii polotikaatti naggaadee ta'anii uummata Oromoo itti taphatanii akkamittiin irra aanuu dandeenya warra kanarra. Warri kun yoo barbaadan lagaan itti dhufu Oromootti, yoo barbaadan amantiin itti dhufu, yoo barbaadan karaa adda addaatti dhufanii Oromoo karaarra jallisu. Kanaaf wallaansoon Oromoo lafatti biyya keenya diina keenya moonee Oromiyaa ijaarannee bilisaan jiraachuu akka hin dandeenye irra ga'aan jiru. Egaa rakkoo guddaatu uummata Oromoo nu mudatee jira. Rakkoo kana jalaa bahuudhaaf muuxannoo Oromoon kana dura qabaachaa ture keessumaa sirna gadaa deebisee hareessuudhaaf jaarraa 16 calqabee jaarmaa ittiin ijaarrate kanarraa muuxannoo baay'ee horachuu dandeenya. Keessumaa Oromummaan gatiin ni qabu. Oromoon akka uummataatti ol duukaa deemu, ol duukaa yaa'u, fedhii mataa isaatii irratti akka ol duukaa deemu, ganda iddoo adda addaatti caccabee diina jala fiiguudhaaf, namaaf ashkara ta'uudhaaf dhiisee dhimma mataa isaatii irratti bobba'u akka inni dimokiraasiin obbush sirna gadaan akka inni of ijaaru waan godhuudhuuf har'a kana yoo kana deebinee ollaansoo keenyatti hiinee akkamittiin kana gochuu dandeenya? Akkamittiin uummata Oromoo hundumaa ollaansoo keessatti hirmaachisuu dandeenya? Akkamittiin reprezentaatiiviin isaanii hundi isaanii iddoo tokkotti dhufanii waliin mari'atanii seera baasanii taa'anii
woboodhaa fi jaarmaa xixiqqoo jaarmaa tokko tokko eeguu dhiisanii akkamittiin ollaansoo keenya irratti baana kan jedhu karaa gadaa kanaan yoo karaa kana bal'ifne ilaalle uummata kana baay'ee isaa tochoosuu dandeenya waan ta'eef muuxannoo guddaa beekumsa guddaa haaromsa gadaa 16 argachuu dandeenya jechuudha. Har'a Oromoo baay'een maqaa gadaa beeku gadaa jedhama namni hundumtuu. Garuu gaaffiin jiru nama meeqatu waa'ee gadaa beeka? Nama beekatu waa'ee collective Oromoo identity beeka akka uummataatti yaadu. Nama meeqatu Oromootti lagaaf gandaaf ol yaaduu dhiisee amantiitti caccabee dhiisee akka uummataatti ol duukaa yaaduu danda'a. Kana gaaffii guddaa deebisuu qabna. Oromoo keessaa lakkoofsi isaanii meeqa ta'u warri woboo gargaaran? Warri jaarmaa Oromoo gargaaran warra of ijaaranii dhimma Oromoo irratti babba'an nama meeqa ta'u biyya keessaas alaas yoo gaaffii kana deebisuu hin dandeenye ollaansoon keenya yeroo hundaa rakkoo guddaatu isa mudataa deema. Kana immoo rakkoo kana irra aanuun kan danda'amu ilaalchaa fi hafuura Oromummaan mari'achuu waliin haasa'uu har'a dhugaasaan na fudhanne Oromoo miliyoonii 70-60 jenna garri caalaansaa disorganized. Harka salphaan nam nyaabitti taphatee gowwoomsuu danda'a. Isa kana keessaati mercenarii meeqa bitachuu danda'a. Har'a Oromoo irratti kan duulaa jiru Oromoo keessaa warra manipuleetii ta'anii mercenarii ta'anii horii xinnoodhaan fudhatanii Oromoo irratti duulan. Wattaadara ta'anii politishaanii ta'anii warra akkasiitu jira. Yoo sirna gadaan ijaaramne warra akkasii kana ofirraa dhuguu dandeenye maalumatti taala uummata Oromoo keessatti itti yaaduun nurra jira. Akka amma jirru keessatti rakkoo guddaa waan jiruuf deebifnee of ijaaruun caccabaa cituun caccabin yaada beekumsa bilisaan yaada bishaataan sirna nafxanyaa haaraa kana irratti yoo duuluu hin dandeenye ummata Oromoo iddoo meeqatti caccabsee Oromoo lolchiisee badiisa guddaa Oromootu ragaa jira. Kanaaf baay'inee itti yaaduun nurra jira jechuudha. Yeroo waa'ee gadaa haaromsa gadaa yaadnu waa'ee kanallee bukkee qabnee ilaaluun nurra jira jechuudha. Xumurachuuf dhaafan jedha. Akkan qorannoo baay'ee argetti biyya lafaa irrattis karaa waa'ee biyya lafaa nan barsiisanii waa'ee hawaasa biyya lafaa baay'ee barsiisa. Gadaa moodelii poolitikaa gadaa kan caalu nagarre nama maatti. Kanaaf moodelii kana deebifnee fudhachuudhaaf ittiin gara fuulduraatti adeemuudhaaf murachuu qabna. Kana gochuudhaaf uummati keenya hundi keenya deebifnee waa'ee gadaa barannee gadaan maal akka ta'e barannee akkamittiin akka inni hojjetu barannee akkamittiin namni waliin mari'atu barannee haqaan oppeniidhaan yookiis immoo olitti baafnee mari'achuudhaan rakkoon jiraate ol gidduudhaan hinnee sirna siiqqee fi sirna gadaadhaan uummata Oromoo keessatti marii uumuudhaan ol duukaa deemuun dirqama. Wanni hin jiru. Waan biraa waan filannu hin qabnu yoo bilisummaa keenya barbaanna ta'e. Kana gochuudhaaf immoo gadaa akkuma jirutti akka duriitti fudhannee deebifnee kanatu hin ta'in keessa deebifnee calallee uummati Oromoo lafa jirutti mari'atee gadaan egaa nama baay'een asii ol ijaaramaa akka inni asii ol ijaaramu beekamaadha. Olijjiin mari'annee akkamittiin sirna gadaa irratti hundoofne Oromummaa keenya deebifnee akka duriitti ijaaruudhaan tokkummaa keenya ijaaruudhaan akka biyyaatti akka uummataatti ol duukaa yaadne national interest keenya interest individual tun ta'in interest group tun ta'in dura national interest keenya irratti hojjenne gaafa national interest keenya irratti hojjenne gaafa isa lafa qabachiifannee jenne waa'ee qofaa waa'ee gartuu irratti dubbachuu dandeenya. Kanaaf kan dursu amma national interest fedhii uummata Oromoo interest irratti hundaa'uudhaan Oromummaa qabaachuudhaan tokkummaa keenya ijaaruudhaan ol jaallachuun ol duukaa jechuu gadaa bifa haaraadhaan ijaaraa deemuu kan jedhu. Egaa gadaa akkan yaadan kan kennu the 21st madda walaabuu gadaa renaissance jaarraa 21 madda walaabuu yookiis immoo spring of freedom burqaa bilisummaa deebifnee ijaarree ummati Oromoo akkan aangoo gochuu kana gochuudhaaf ummati Oromoo
Oromo self-discovery, self-definition. Afaan Oromoo nama rakkisaa itti magaa. Kana yoo goonetu, we can release the potential of our people that have been changed by the ideology of Ethiopianism. Ummati keenya ol qabatee ka'u ol qabaa, lafaa ka'u qabaa, Oromummaa isaa ijaaruudhaaf, tokkummaa isaa ijaaruudhaaf, aangoo isaa deebisee harkatti qabachuudhaaf, sirna summii Itoophiyummaa balleessuudhaaf ka'u qabaa jechuudha. Egaa dhumarratti gadaa keenya haaromsuudhaaf loltu sirna loluu isaa gadaan calqabe sirna military organization. Kanaaf woboon calqabamee jiru. Kana deebifnee ijaaruudhaan irreetti horuudhaan bilisummaa keenya irratti hojjechuu qabnaa. Kanaaf gadaa haaromsaa fi bilisummaan keenya walitti hidhaa jira. Kana hubannee haasaa amma jalqabne kana irratti gara fuulduraatti mari'annee hojjechuu qabnaa. Galatoomaa waan dhaggeeffattaniif warri waan kana komitee kana jaartanii yaada kana calqabdanii baay'ee galatoomaan jedhaa. Galatummaan galati keessan bilisummaa ta'uuf nagaatti. Olle duftee hidhii guurtee hoo warra gadaa leelloo dhirsa si gabaa guurtee kana sanii leencaa dhirsa si gabaa guurtee abbonnaan ga'ee gadaa hoo alalaasan dha'ee qawwee hoo ragaa dhufe tiksaa caamee abbaa loonii warra gaaraa dhaddee laaltu abboo loli gulaa garmaamaa awurooppaluu onaa barri fagooda yootumatti gadaa samoromooda turee barri gadaa utubanneetoo gadaan bulle hayyicha filanneetoo ittiin tuni ilmoorra marartuudha angoo ganna saddeetiin dabartuudha yaa gadaa hundee hanga baheera addunyaa asirraattu matteefeera wallaalchisan qabuu yaa mana meeta ajeerra shambaleeta wallaalchisan qabuu yaa mana meeta ajeerra shambaleeta ajeerra shambaleeta ajeerra shambaleeta ajeerra shambaleeta Oromoon uumaan bulaan hoffachi hangafa dura Oromoon dhiigan tokkicha gadaatu bulcha aadaan tokkicha galmisaa tokkicha duudhaan tokkicha seenaan tokkicha afaanii tokkicha warrisaa tokkicha kaayyoon tokkicha dhiigan tokkicha hiddisaa tokkicha namnisaa tokkicha